Hello everyone, welcome back. Today I'm going to teach you English sentences with Afaan Oromoo. Akkam jirtu hundumti keessan baga nagaan dhuftan. Har'a kanan isin barsiisu himoota Ingiliffaa Afaan Oromoo waliin. We have no school tomorrow. Bor mana barumsaa hin qabnu. We have no school tomorrow. Bor mana barumsaa hin qabnu. I don't know his name. Maqaa isaa hin beeku. I don't know his name. Maqaa isaa hin beeku. Stop saying that. Akkas jechuu dhiisi. Stop saying that. Akkas jechuu dhiisi. He is a member of the committee. Inni miseensa koree kanaati. He is a member of the committee. Inni miseensa koree kanaati. Why couldn't you come? Maaliif dhufuu dadhabde? Why couldn't you come? Maaliif dhufuu dadhabde? I haven't eaten breakfast yet. Hanga ammaatti ciree hin nyaanne. I haven't eaten breakfast yet. Hanga ammaatti ciree hin nyaanne. Those are my books. Isaan sun kitaabota kooti. Those are my books. Isaan sun kitaabota kooti. My father is in his room. Abbaan koo kutaa isaa keessa jira. My father is in his room. Abbaan koo kutaa isaa keessa jira. Stop grumbling. Guungumuu dhiisi. Stop grumbling. Guungumuu dhiisi. My watch is accurate. Sa'aatiin koo sirriidha. My watch is accurate. Sa'aatiin koo sirriidha. That is a great idea. Sun yaada guddaadha. That is a great idea. Sun yaada guddaadha. I'm not busy today. Har'a hojiin natti hin baay'atu. I'm not busy today. Har'a hojiin natti hin baay'atu. Wherever you go, I will follow you. Bakka deemtu hundatti sin hordofan. Wherever you go, I will follow you. Bakka deemtu hundatti sin hordofan. I must prepare their breakfast. Ciree isaanii qopheessuun qaba. I must prepare their breakfast. Ciree isaanii qopheessuun qaba. She is from Oromia. Isheen Oromiyaa irraati. She is from Oromia. Isheen Oromiyaa irraati. You will never be alone. Yoomiyyuu kophaa hin taatu. You will never be alone. Yoomiyyuu kophaa hin taatu. Now I live Oromia. Amma Oromiyaan jiraadha. Now I live Oromia. Amma Oromiyaan jiraadha. I dislike being alone. Kophaa ta'uun natti hin tolle. I dislike being alone. Kophaa ta'uun natti hin tolle. We traveled on foot. Miilaan deemne. We traveled on foot. Miilaan deemne. It is now my turn. Amma dabareen kooti. It is now my turn. Amma dabareen kooti. Your father wants you. Abbaan kee si barbaada. Your father wants you. Abbaan kee si barbaada. I made a mistake. Dogoggora hojjedheera. I made a mistake. Dogoggora hojjedheera. You are no longer a child. Kana booda ati daa'ima miti. You are no longer a child. Kana booda ati daa'ima miti. You should be ashamed of your behavior. Amala keetti qaana'uu qabda. You should be ashamed of your behavior. Amala keetti qaana'uu qabda. Did you come here alone? Kophaa kee as dhuftee? Did you come here alone? Kophaa kee as dhuftee? She insisted on going there. Achi dhaquuf cimsitee itti himte.
She insisted on going there. Achi dhaquuf cimsitee itti himte. I wish I were in Canada. Osoon Kanaadaa jiraadhe natti tola. I wish I were in Canada. Osoon Kanaadaa jiraadhe natti tola. She loves her country. Biyya isheenii jaallatti. She loves her country. Biyya isheenii jaallatti. This dog is big. Sareen kun guddaadha. This dog is big. Sareen kun guddaadha. I want to be a doctor. Doktara ta'uun barbaada. I want to be a doctor. Doktara ta'uun barbaada. Everyone is ready. Hunduu qophiidha. Everyone is ready. Hunduu qophiidha. This is a small book. Kun kitaaba xiqqaadha. This is a small book. Kun kitaaba xiqqaadha. How many students are there in your school? Mana barumsaa keessan keessa barattoota meeqatu jira? How many students are there in your school? Mana barumsaa keessan keessa barattoota meeqatu jira? I expecting a customer today. Har'a maamila eegaan jira. I expecting a customer today. Har'a maamila eegaan jira. You are very good teacher. Ati barsiisaa baay'ee gaariidha. You are very good teacher. Ati barsiisaa baay'ee gaariidha. What is the tallest building in Oromia? Gamoon dheeraan Oromiyaa maali? What is the tallest building in Oromia? Gamoon dheeraan Oromiyaa maali? My stomach hurts. Garaan kun na dhukkuba. My stomach hurts. Garaan kun na dhukkuba. Clean the table. Minjaala qulqulleessi. Clean the table. Minjaala qulqulleessi. She knows your mother very well. Haadha kee sirriitti beekti. She knows your mother very well. Haadha kee sirriitti beekti. Their wedding will be tomorrow. Cidhi isaanii bor ta'a. Their wedding will be tomorrow. Cidhi isaanii bor ta'a. That can't be true. Sun dhugaa ta'uu hin danda'u. That can't be true. Sun dhugaa ta'uu hin danda'u. He can play football. Inni kubbaa miilaa taphachuu danda'a. He can play football. Inni kubbaa miilaa taphachuu danda'a. Is breakfast ready? Cireen qophaa'ee jira. Is breakfast ready? Cireen qophaa'ee jira. That is news to me. Sun anaaf oduudha. That is news to me. Sun anaaf oduudha. She married a driver. Konkolaachisaa tokkotti heerumte. She married a driver. Konkolaachisaa tokkotti heerumte. I remember seeing her. Ishee arguu koo nan yaadadha. I remember seeing her. Ishee arguu koo nan yaadadha. Do you have food? Nyaata qabdaa? Do you have food? Nyaata qabdaa? Have you read this book? Kitaaba kana dubbisteettaa? Have you read this book? Kitaaba kana dubbisteettaa? I remember everybody. Nama hunda nan yaadadha. I remember everybody. Nama hunda nan yaadadha. Don't worry about me. Waa'ee koo hin yaadda'in. Don't worry about me. Waa'ee koo hin yaadda'in. What is the good news? Oduu gammachiisaan maali? What is the good news? Oduu gammachiisaan maali? Give me something to write on. Waan irratti barreessu naaf kenni. Give me something to write on. Waan irratti barreessu naaf kenni. He lacks experience.
muuxannoo hin qabu. He lacks experience. Muuxannoo hin qabu. He disappeared into the crowd. Tuuta namootaa keessaa bade. He disappeared into the crowd. Tuuta namootaa keessaa bade. We were in the same class then. Yeroo sanatti kutaa tokko keessa turre. We were in the same class then. Yeroo sanatti kutaa tokko keessa turre. A student wants to see you. Barataan tokko si arguu barbaada. A student wants to see you. Barataan tokko si arguu barbaada. We go to school by foot. Miilaan mana barumsaa deemna. We go to school by foot. Miilaan mana barumsaa deemna. Come on, get up. Kottu ka'i. Come on, get up. Kottu ka'i. The English class starts at 9. Kutaan Ingiliffaa sa'aatii 9 irraa eegala. The English class starts at 9. Kutaan Ingiliffaa sa'aatii 9 irraa eegala. I have a picture. Suuraa qaba. I have a picture. Suuraa qaba. I haven't slept well recently. Dhiheenya kana hirriba gaarii hin rafne. I haven't slept well recently. Dhiheenya kana hirriba gaarii hin rafne. Water reflects light. Bishaan ifa calaqqisiisa. Water reflects light. Bishaan ifa calaqqisiisa. Stop bothering me. Na dhiphisuu dhiisi. Stop bothering me. Na dhiphisuu dhiisi. This is not what I ordered. Kun waanan ajajadhe miti. This is not what I ordered. Kun waanan ajajadhe miti. Can he speak English? Inni afaan Ingilizii dubbachuu danda'a. Can he speak English? Inni afaan Ingilizii dubbachuu danda'a. He painted his house green. Mana isaa magariisa dibe. He painted his house green. Mana isaa magariisa dibe. What would you like to do? Maal gochuu barbaadda? What would you like to do? Maal gochuu barbaadda? We will be together forever. Bara baraan waliin taana. We will be together forever. Bara baraan waliin taana. He became a nice young man. Dargaggeessa gaarii ta'e. He became a nice young man. Dargaggeessa gaarii ta'e. She stopped going to school. Isheen mana barumsaa dhaquu dhiiste. She stopped going to school. Isheen mana barumsaa dhaquu dhiiste. I love watching education videos. Video barnootaa ilaaluun natti tola. I love watching education videos. Video barnootaa ilaaluun natti tola. If it rains, I will stay. Yoo roobni roobe nan hafa. If it rains, I will stay. Yoo roobni roobe nan hafa. We want a house of our own. Mana dhuunfaa keenyaa barbaanna. We want a house of our own. Mana dhuunfaa keenyaa barbaanna. They are willing to help us. Nu gargaaruuf fedhii qabu. They are willing to help us. Nu gargaaruuf fedhii qabu. Do you feel any better today? Har'a miira gaariin sitti dhaga'amaa? Do you feel any better today? Har'a miira gaariin sitti dhaga'amaa? How do you pronounce this word? Jecha kana akkamitti dubbifta? How do you pronounce this word? Jecha kana akkamitti dubbifta? You have a bright future.
fuuldura ifaa qabda. You have a bright future. Fuuldura ifaa qabda. Her car broke down on the way. Konkolaataan ishee karaa irratti cabe. Her car broke down on the way. Konkolaataan ishee karaa irratti cabe. He is good at teaching. Barsiisuu irratti ga'umsa qaba. He is good at teaching. Barsiisuu irratti ga'umsa qaba. You should have come first. Silaa dursa dhufuu qabda turte. You should have come first. Silaa dursa dhufuu qabda turte. Here is my receipt. Nagayeen koo kunooti. Here is my receipt. Nagayeen koo kunooti. My brother sometimes goes abroad. Obboleessi koo yeroo tokko tokko biyya alaa deema. My brother sometimes goes abroad. Obboleessi koo yeroo tokko tokko biyya alaa deema. My father has visited USA many times. Abbaan koo yeroo hedduu USA daawwateera. My father has visited USA many times. Abbaan koo yeroo hedduu USA daawwateera. English is a language spoken all over the world. Afaan Ingilizii afaan addunyaa guutuutti dubbatamudha. English is a language spoken all over the world. Afaan Ingilizii afaan addunyaa guutuutti dubbatamudha. I feel relieved. Boqonnaan natti dhaga'ama. I feel relieved. Boqonnaan natti dhaga'ama. We hope you will enjoy the holiday. Ayyaana kana akka itti gammaddan abdii qabna. We hope you will enjoy the holiday. Ayyaana kana akka itti gammaddan abdii qabna. He is our brother. Inni obboleessa keenya. He is our brother. Inni obboleessa keenya. Quality is more important than quantity. Baay'ina caalaa qulqullinni barbaachisaadha. Quality is more important than quantity. Baay'ina caalaa qulqullinni barbaachisaadha. What is the name of this river? Lagni kun maal jedhama? What is the name of this river? Lagni kun maal jedhama? This is your book. Kun kitaaba keeti. This is your book. Kun kitaaba keeti. Where is the bank? Baankiin eessa jira? Where is the bank? Baankiin eessa jira? They went to Finfinnee by car. Konkolaataan gara Finfinnee deeman. They went to Finfinnee by car. Konkolaataan gara Finfinnee deeman. English is spoken in many countries. Afaan Ingilizii biyyoota hedduu keessatti dubbatama. English is spoken in many countries. Afaan Ingilizii biyyoota hedduu keessatti dubbatama. It rained a lot of last month. Ji'a darbe roobni baay'ee roobe. It rained a lot of last month. Ji'a darbe roobni baay'ee roobe. My friends don't play football. Hiriyoonni koo kubbaa miilaa hin taphatan. My friends don't play football. Hiriyoonni koo kubbaa miilaa hin taphatan. I managed to get there in time. Yeroodhaan achi ga'uu danda'eera. I managed to get there in time. Yeroodhaan achi ga'uu danda'eera. I will show you around the city. Naannoo magaalattii sittin agarsiisa. I will show you around the city. Naannoo magaalattii sittin agarsiisa. Wash your hands before eating. Nyaata nyaachuu dura harka kee dhiqadhu. Wash your hands before eating. Nyaata nyaachuu dura harka kee dhiqadhu. Kutaan lammaffaan itti fufa. Viidiyoo kana yoo jaallattanitu ta'e like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Galatooma.